Yo, Hashimar kafone kamera wanda ni jirtan ni tiara tan tota fika bdo tan man oromo ka YouTube redi man ko sorratan yo ka redi ma gango doftan akemna ka ni jirtan is ni chata ni chara harra wanta barida to ko sin ka bde du fejira chara wonni an isin ka bde fesa akati kam madnas abdi guda ka ba chara kana fu ko bihi na fana to har ke summa isni ka ba ke summa tuni enuni yo kana jatan tate chara ufma isi rayo ka dage tan barida na fakata chara artist da filmi ba fi akasuma drama باي وجدت من جرتي هذا سنيكم يا حرام مالي فوان تكتب سنكاف النيج ديني هذا أفيرين نجرا كر استوديو كيت يوفان مكرا يوتيوب كيارت هذا سنيفون يوفان ترى كتير هنگ دومات سنجدا وامباي حاسوينا واي أرترانا حاسوينا كسمة سبونتو تكرر راني حاسوينا سي وجين كنا أفو أرتست سي وجين هذا كتير هنا يوفان ترى هنگ دوماتي كان سنديا سارو أنا ريدي ما جان كيو خاريدي ما كوشا كسمة باي Walin ko jenne wajib baharuda sani fiyo cara amma karo kapit sing dabar sina cara isinis maka opini mati tinin karena man kara kalatiran kara isit sing dabar sa yo kano wecur wada kana fiyo cara amma kara isit sing dabar sa me aku mesin jadi kino isin dabar arkam tia cara me baga awalan baga nagayang kara studio kayo kara YouTube channel kiar isin jada aku semasa cara me umat orang motif na kasmas warota na dawa tajrani persis ya wala makan kin sibe kani garu yo sedaga tani mo mura ka sibe kanya cara nan ram fanite to la sindra fato oromon zimma kuma kawani haratina mun ram ya oromon ugada oromon biya jurna ram fatu hawdi gudan kawa kabishan yasbe kuni sigale ko bishan kana le wana sijiru fe cara sirafatu da kabiya sindra fato ni bishan be dis namni ba mikiran kau baik itu cerita, namni kayu dan asbeba itu cerita. Ya. Itu namanya mikiran kami murah sakti, untuk kamu kamu. Ya, makan ko artis tempat tadi Yesus jarama. Ya, ane kayak tisibia ko amarti dan namni pas kayak tisibia ko amarti dah. Amarti jolle ko tu maka tina moga siapa jolle ko cerka apa jolle ko tu maka amarti na moga snan. Jolle ko amarti gammadan isi matani. Karena apa namun film merati sibia kano kan drama merati warna itu jatuh ke sibia makan iya turtu dan bayi yang kan lebih turtu bayi ini magar rami tadi jatuh betul deh drama kan merati drama dia urati dia pun namun bayi orang bayi drama ada tidak ini ada dia urati impi tanjari ini ada me siralala nih ya urati bayi ham tu berarti ham tu tak enak jatuh betul ma namni sudah ada cak manjir ani film neron jiru micaate tokko waliin hojjenne gaafatu turtuun sun dhuguma ollaa qabdii garuu namni ishee wajjin jiraatu jira amma jedhamutti ture beektaa malee kana karaktera yookaan nama jibbu yookaan immoo waan akkasiisan taphate jee baay'ee nama akkasii jireenya koo keessatti argee hin beeku nama akkas daba hojjetu jireenya koo keessatti argee hin beeku yaa namni siigalee nam tokko fiilmii otoo hojjettu fakkeenyaaf karaktera si hin ibsan hojjetta yookaan nama badaa taate hojjetta yookaan immoo nama bareedaa taate hojjetta namni alaa silaalu immoo caadha bada masan siyaa bakka siigalee bada masee namni yookaan immoo karratti faasii qabeetiin maaliif akkana goota jedhee wanta akkasii wanta si malte jiru namoonni baay'ee jechuun guddaan du'ee jenna duunaan diraamaa sanarratti bakka jirtu akka namni si ajjeesu beeki soddaan ko tokko dojaa dhaabaa jedhama guduruu konkolchaa jiraata inni akkas naan jedhe yoo guddaan ajjeefame diraamaa sanarratti bakka jirtutti akka namni dhufee si ajjeesu beeki garuu diraamaa sana akka sirreessitanii itti daarektarii keessanitti naan jedha ture laalika haganat akka nama sodaachisaa jira anu baay'ee sodaadhee ture okay amartii argaa nu wanni gootee chaadha gaafii tokko si gaafachuu ni fedha mee gaafii kanarratti akkamiin deebisuudhaaf reedii taatee yookaan immoo qophoofteerta har'a immoo giddii meeqaa si qabeetiin mee har'a gaafii deebisi gaafadhu malee jedheeni kaas fide chaadha harkisee nama biraa baddee jirta ofii diraamaa hojjettaa fiilmii hojjettaa wantoota aartii karaa aartiitii fi akkasumas wantoota garaagaraa wanta bu'uusineetiin siyaame akkasumas akkumallee irra deebiitiin si himu barbaadaa baay'ee garatomii waan isonan tuffatin isoon tukuran jedhin karatti akkuma si gaafadhe dhufteetiin
nafana interview galu wan fi bay galu tanas yaa maalinni radi maaltu jira beekta atillee kabajaa guddaa naaf qabda akkatina kabaju anillee siin kabajan har'a osoo hin ta'in haasaa keenya otoo hin jalqabiin dura guyyaatti wal argine sana kaasuun barbaada. yaa guyyaa awwalaa waggaa meeqa dura si waggaa sadii dura yeroo ati awwala dhufte yaa yeroon dhufe sana oromoonni baqattoonni yaarmushaa keessa jirtanii girma nadhanii hundi keessan achi jiru baqattoonni hunduma maqaa isaanii waamee fixuu hin danda'u akkuma horreef warra dhufanidha jireenya haaraa roorra jiranidha sii galeera amma sana qopheessanii artistiin keenya dhufte naan jedhanii kabaja amma sana naa kennitanii na waamu keessanitti baay'een isin galateeffadha dhugaa waaqa isa qofaa otoo hin taaniin baqattoonni suni farankaa walitti buusanii warqee hangurraa fi nama mormaa naa bitanii kennaa naa kennan isa kanallee yoom hunda gadhu galanni koo inni raanfatan baay'een isin galateeffadha dhugaa waaqa baay'ee karaa kee galanni qofa isaan goonan maaliif si galee oromoon tinna dhukkoosi wayita artistiin kenna sa'aatii itti barbaadamutti namni keenya erga du'e bicha walii booma rakkoo qaba si galee erga duute ati ilal jannee si awwaalle hin taatu si galee raami garuu haga ati waan ilman oromoo tokko yookaan immoo aartii oromoo guddisuudhaaf tattaafattetti jechaadha namni kan kiyyoo bira dhaabatee akkasii sappoorti si godhee yookaan immoo wanta piisii kennee si affeeree si wanni ta'e atillee moor akka ati hojjettu si godha si galee kanaafiyyuu wanti laa kaati duraan hojjetu santuu nu keessira waan ta'eef saniifuu ati yookaan wanta aartiidhaan adda si baasa jira kanallee immoo ni haasofni gatiin yaadaa kanaafuu galanni akkas baay'ee barbaachisu jechuudha. Ta'us nama galateeffachuun aadaa keenya ta'uu qaba. Nuti Oromoo wal galateeffachuun nurra jiraata. Suni sirriidha. Mee gaafiidhaan tokko si gaafadhaa marti yoo gaafii kana si ceete jechaadha. Gaafiin kee? Politika irraa si gaafadhu waa'ee aartii wantoota garaagaraa si gaafachuu barbaada. Mee erga biyya kana dhufte waan waggaa sadii akka isaatti waggaa sadii taatee jirta biyyattis fiilmii hojjetaa turte diraamaa akkasumas garaagaraa hojjetaa turte waan baay'ee namni agarsiisuu eegaa. Mee aartiin Oromoo kun maalirra jira jetteetu ni yaadda? Aartiin Oromoo kun amma eessa gahee jettee yaadda? Akkamitti haa hojjetamu jettee yaadda? Atis maaliif aartii Oromoo kana irraa fagaattee jirta? Yookaan immoo as keessatti guruppii wayii uumtee fakkeenyaaf amma guruppii uumee akkasii ijoollee wajjin hojjedha ati yookaan guruppii sana uumtee hojjetaa hin jirtu si waa hojjetullee yookaan immoo akka duraanii sanitti diraamaa fiilmii hojjetaa hin jirtu rakkoo jiramoo yookaan immoo abdii murteemoo karaa aartii Oromootiin jechaadha maalime wanni aartii Oromoo irraa si fageesse? Duraan durseen aartii Oromoo irraati gaafa hin beekne fagaadha. Inni ibsu. Namoonni baay'ee na gaafatu keessuma ani yeroo namni gaafatanii ammatti tokkoffaa biyya kana akkuma beektu kana namoota walitti qabdee waliin hojjechuun baay'ee ulfaataadha. Jireenya biyya ormaa kana buluu fi takkana yookaan tokko hojii qabaachuu danda'a tokko barumsarra jiraachuu danda'a namoota kana walitti fiddee waliin hojjechuuf haala yeroo isaaf naan mijanne malee mayyaadha. Inni barreessee tannaan kaa'ee dhumarratti maal yaade barreeffama sana kitaaba gochuun barbaade yoo nan illee maxxansuu baadhee ijoolleen koo dubbisanii baratti maxxansan dhufuu danda'a si galeera yaa malee aartiirraa hin fagaanne aartiirraa immoo homtuu abdii nan kutachiisu beektaa maaliifan siin jedhe akkasii yeroon dheebuu hojjedhu tokko na dhukkubee ture hospitaala galee hospitaala keessatti iskiriiptii dubbiseen hospitaala keessa eeyyama fudhadheen dhaqee waraabbii giseen toraabameeru jira. Kun immoo jaalalaa fi aartiidhaaf qabnu yommuu ta'u galee. Tu abdii na kutachiisa ta'eeti haalli inni yeroo sana dhukkubsadheetu hin jiruyyuu abdii na kutachiise duubatti na deebisa ture garuu duubatti hin deebi'u. Warra waliin hojjennullee hin beekan akka inni hospitaala irraa dhaqee tan waraabee deebi'een akka hospitaalatti galullee hin beekan jechuudha. Kanaafuu aartiirraa homtuu duubatti nan deebisu guyyaa eeggata garuu. Yaa wanni martu si galee guyyaa eeggata. Guyyaa eeggata. Biyyaan bahana keessatti akkuma ta'e jirtee namallee akkas godhuun baay'ee ulfaataadha. Garuu moor akka ati amma booda immoo wanta bareeda waliin hojjennaa siyaafoo si bira jira ati si bira jirta. Waan baay'ee. Yaa waliin hojjenneetiin abdii qaba maaliifuu ati narra wanta baay'ee beekta. Na duras aartii keessa seenteerta. Saniifuu inshallah waan baay'ee wajjin hojjennee beekni yaada. Hojjenna aartii Oromoo musa jettee fi
artiin Oromoo artistiin Oromoo waliin guddisanii beekta. Artistiin haaraa dhufu otoo isaan otoo simatamaniiti hojjetanii artiin Oromoo baay'ee guddaa. Garuu artiin Oromoo an beeku argan biyya kan dhufeetan immoo odeensiin ta'eera. Odeensiin ta'eera roon siin jedhu taa'een ilaale yeroo baay'ee namoonni hojjetanii artistiin guutuu gargaarsa argateeti gargaarsa cimaa argateeti kun artiin biyyallee guddisa kan hin jedheetin ilaalu jabboodhaan an intirmaan baay'een argataa sii galeera. Nama tokko qofaatu hojjetaa nama tokko fuuldura jira sun immoo artii hin guddisu. Amma fakkeenyaaf diraamaa maalirra jiru haadha Shuubaa Faalaalteetta yoo ta'e baay'ee artistii cimtuudha. Shuubaan Waakkennee Liinaa Tisfaayee fa'aa isaan too nama isaan qabutoo gargaarsa argataniiti baay'ee artii guddisu. Fakkeenyaaf giruuppiin Waakkennee fa'aa jiru ijoolleen ta'e tokko isaan maallaqa qofaa deeggarsa maallaqaatu argatanii artii mitiiti biyyallee guddisu. Baay'ee ijoollee ciccimoo baay'een argine argamu. Yeroon biyya ture eessa turanii jarri wal argeef wal arginu. Artiin akkasitti guddata malee artii tokko nam tokkotu hojjete nam tokkotu daayirektariidha nam tokkotu barreessa nam tokkotu hundumaa hojjeta taanaan ittuu hin bada. Artiin Oromoo immoo sadarkaa kanarra jira. Haalli yeroo isaas artii Oromoo mitiiti nama ammoo artistoonni mul'ifatu siigalee yookaan karaa sirbaatii hiiphooppii sirba jaalalaa wantoota akkana kanaatiin amma yoo ilaaltaate jechaadha dhufaa jirti ijoollee siigalee kana jechaan immoo Oromoon waliin waan sun ta'in fakkeenyaaf nama Oromoodha garuu waan tokko hin qabne aadaa akka aadaatti godhanii kan fudhannu jechaadha innis waan yoo waliin waan bas artiin tokko waan kun immoo ta'uu danda'u artiin Oromoo immoo yoo wal bira dhaabatte malee waliin waan waan godhatanii fakkaatu. Tuffiin kun baay'ee rakkisaadha. Wal tuffachuun baay'ee guddaa. Tokko daayirektariin murteessaadha diraamaa Oromoo uffatan gara sirbaallee hin beeku gara diraamaa irratti daayirektariin murteessaadha. Yoo daayirektariin nama gaarii yoo ta'e hundumaa gita qixxeemaan olii ilaale yoo ta'e bareedaadha. Siigaleera artiin kan guddisu baay'ee isaan wanta guddaa hojjechuu danda'u daayirektariidha. Ma fakkeenyaaf ani Chombee wajjin yeroon hojjedhu baay'een gammada. Sintu fakkeenyaaf anaan diraamaa maqaan dha'u an irratti na mudatee fa'aa jira beekta. Ani diraamaa hojjechuuf yeroon dhufu kaameeraa fuulduratti yeroo jechan ta'anii dubbatanii sammuu na jeeqanfaa jira ture. Isa fa'aa danda'een hojjetan ture yeroo biyyatti. Laali diraamaan sun hankoo miti. Daayirektarii sanaas miti. An daayirektaris miti an hundumaa keenyaas miti an Oromoodha diraamaan sun an hojjetamu. Kana iyyaanu beekta. Loogiin jira Chombeedhaan maaliin sii filadhe otoo sitti aareellee hojiin sun akka hin banneef aaree si faana hojjechuu hin danda'u. Wanta sana baafachuuf aarii isaa sana maqaa nama biraadhaan sitti badii kee maqaa nama jijjiireetu sitti ma ofii baafate noormaalii ta'e si faana hojjeta. Siif hin galu yeroo sanatti noormaalii hojii kee hojjetta. Mana yeroo galtoodhaa Chombeen anaan badii konatti maa jiraattee ta'u sirreessitaa. Haala akkasiin haala hojjetan bareedaadha yaada naannatti tolee sana rakkoon qabu abshir amma hin guddatu eetumaan abdii qabaan illee jechaadha mee of duuba si deebisuu barbaada ati ijoollee eessaatii eessa dhalattee eessa guddattee akkasumas yeroo ijoollummaa keetii akkamitti dabsite ani dhaladhee guddadhe Arjoon Nunuqumbaa jedhamti Wallagga keessa ni malee jechaadha gandana dhoote nasi galee dhageetuun beeku dhageetuun beeku maqaan dhagee malee deemeen ilaala toon jedhuun biyyaa ba'e amma ta'e walakkaa umrii koo walakkaa toon ta'e nama ga'ugaa fudhanitti naqqamteen ture abbaa koo jechuudha achii horroo guduruu kombolchattan guddadhe kombolcha jechuun egaa akkamidha asiin biyya jaalmarroodha asiin immoo biyya injiinar Tasfaa'uun Camadaa gidduuttan guddadhe jechuudha abbaay coommanii fi baabur guduruu daduubiin abbaay coommanii gidduu kombolcha magaalaa kombolcha baay'ee yaadam malee baay'een jaaladha biyya sana. Guyyaa takka inshaallah guyyaa takka itti deebita akkasumas mee yeroo ijoollummaa keetii hoo mee akkamitti dabarse yeroo ijoollummaa keetii bareeda ture moo gadda qaba ture moo gammachuu qaba ture moo mee siif yeroo ijoollummaa keetii akkami? Yeroo ijoollummaa koo
jiran maatii baay'ee gidduu keessatti guddadhe garuu akka nama maatii baay'ee keessatti guddatee tonteen sammuu garuu hunduma qofaadha kun jedha beektaa akka nama qofaa jiraatutti of fudhadha. Garuu maatii gidduu hin jira. Maaliif akkasitti fudhachuu danda'u? Akka taggaaga haalli garuu magaalaa Kombolchaatti baay'ee akka ijoollee biyya sanaatti bishaan okkoteetti baay'ee laga shanoo kan jedhamu jira wayyaanchitti miiccinee waa'ee Kombolchaa baay'ee narraanfadhu. Yoo waan yeroon ijoollummaa dagatamus akkasumas waan yoo haasaan fixanii miti. Kanas ni beekaa. Akkas ta'an dabarsee Kombolchaatti jechuudha. Okay, shamartii erga gana haasuu hin himee. Biyya yeroo jirtu maaltu si gammachiisaa ture? Biyya yeroon ture maaltu na gammachiisa beektaa? Ilmaan Oromoo kana biyyuma keessa teenyeetu wal yaadna baay'ee. Ani hin beeku. Ilmaan Oromoo baay'ee wal jaalannaa waliin beeknu garuu yeroo wal arginu wal barra. Bakka baay'ee wal yaadna baay'ee wal jaalanna kana baay'een gammada. Lafuma Oromoon jiru deemee mul'achuun Oromoo faana wal arguun Oromoo faana haasa'uun bakka kanan na gammachiisa. Ansi ajaa'iba biyya koo keessatti riyyaa tokkitti hin qabu. Xinnootii kaasee amma nama guddaatti riyyoonni kun daa'imni soddoonanii jirutti bakka maal jedhee sitti immoo baay'ee na gammachiisa biyya feenya ilmaan Oromoo wajjin hin qabu baay'ee na gammachiisa biyya. Asitti biyyaan bahan keessatti galee amma haala yerootiin wanta garaagaraatiin asuun ni beekte ni yaada. Namni Oromoo kun yeroo hiriiraa yookaan immoo wanta akkasii waan ta'in itti waliin argu si galee. So ati keetummoo Oromoodhaan wal argine wal haasofnee sun si gammachiisa. Biyyatti waan si gammachiisanii waan si gaddisiisu biyya keessa turteetti waan si gaddisiisu jira. Maal si gaddisiise? Jechuun ani biyya qofaatti amma asitti illeen baay'ee na gaddisiisu. Maatiin ilmaan Oromoo bara jireenya koo keessatti gadda akkasiin jedhamu. Even asitti illee ol jedhee akka hin deemne na taasisee jira. Baay'ee ammaatti qalbiin na cabdee jirti. Ofitti hin deebine dhumaatii Oromoo kan arguun koo taa'inani. Ani hin beeku gaddee sitti mootuu hin ta'in maal jedheen sitti humna sitti musiin qabu garuu baay'ee na cabse. Dhumaatii ilmaan Oromoo. Ani Oromoodhaan baay'een jaalladha. Oromoodhaan gufuun akka tuquun barbaadu. Oromoo miti gurraacha sitti illee akka waa tokko miidhamu hin barbaadu dhugaa dubbachuu. Ilma namaa ta'ee namni garuu Oromoon miidhaan Oromoo kun immoo hin irrata jedheen bakka eegettu otoo hin ta'in baay'ee darbee kun immoo baay'ee na dhukkubse. Dhugaan siin jedha baay'ee dubbachuu iyyuu hin danda'u humna hin qabu. Ani amma akka nama jirutti of ilaalee bakka du'eera. Yaa ijoolleen tokko sagalee koo dhaga'anii dubbadha malee waa'ee Oromoo na cabseera. Kuni nama baay'eedha. Numara keenya akkas godhe sagalee amartii wanni kun yookaan sibicha irratti osoo hin jechaadha. Guyyaarraa namni du'uun yookaan immoo namni karaa wanni ta'uun akkas ta'uun baay'ee waan nama gaddisiisudha. Okay, karaa gantaatti soofii baay'ee dhiifamu sin jedha. Mee erga biyya kan dhufte maalitti gammaddee beekta? Maal si gammachiisee beeka erga biyya kan dhufte amma fakkeenyaaf mee wanni si gammachiisee beeka jira erga biyya. Gamoo siin jedha. Gamoo meeqa fa'aa jira 62 biyyatti yani OTB jiru san baay'ee xiqqaa arga asii wata dhufu si galee footoo fa'aa jira akka wanni si gammachiisee kanaasi. Gamoo siin jedhu waan siin jedhe malee ansi ajaa'ibu ani Dubaayin illee deemee jechuudha. Biyya alaa jechuun kanadha moo amman jedhutti. Xiqquma Abudaabii yeroon deemeen ilaalu xiqqoo magaalaa keessa xiqqooma biyya alaa natti fakkaate malee asuma biyya kana moo dhufeetanii sirumaayyuu yeroo gannaan dhufe gatiin ta'eefi hundi qullaa dhaabate yeroo gannaan maal keessa na buustee waaqa kun jedhe bakka itti gammaduu miti garuu ani baay'ee itti gammadee maal dhabeetta maqaa Akaakayyuu kodhaa waamamuun kun baay'ee na gammachiisee Akaakayyuu kodhaa asitti fakkeenyaaf asitti wal jala waan ta'e jechaadha. Amma maqaa Akaakayyuu kodhaan yeroo na waaman baay'een gammada. Qananii yeroo isaan jedhan gaafii dabalanii naa waaman jedheetan callisee dhageeffada qananii yeroo isaan jedhan yaa'an jedha gaafii immoo gammachuurra darbeetan otoo isaan na waamanii fixiin faan awwaadha baay'ee na gammachiisa Akaakayyuu koo baay'een jaaladha isaantu na gammachiisee waan malee wanni biyya kanarra yookaan immoo as dhuftee
murtii haaraa asirratti biraasii fi waan Anu waan tokkicha qorri isaa yeroo tokko nama uffisiisa ta'e kan laata yeroo tan jedhe Karabiyyoo na dhukkubaan yoo malee. Dinaa garree kabiyyaa. Lama argine jechaan maal argine Oromoo. Wayyoo nan badee maali. Oromoon achi akkasitti hin fakkaatiin. Yaa jira asis garuu haala jiruutu nama qabee ta'a yookaan immoo gabadduun tokko keessa jirti beektaa. Ilmi namaa akkuma bifti isaa garagaraa keessaallee garagara sigalee nama tokko yookaan nama mara isaatu badaa gootee ilaaluun illee sirriin jiru bareedallee gootee ilaaluun sirriin jiru nama akkuma namaatti ilaala. Anu biyyatti badduu tokko nagarree dhugaa dubbachuuf. Dhimma jirti yoo dhimma jirti. Injiru biyya keessa Oromoo. Akkuma dubbachuudha maali? Dhugaa dubbachuuf namni mudanne biyyatti Oromoo nama rabsu Facebook irratti kan argee. Afaan Oromoo dubbatan malee warri kun Oromoo dheedheen fudhanne gaana mammatti maaliif Oromoo akkasii nagarree kaanii? Okay, ishee amartii mee guyyaan ati gaddite yoomi? Yoom gaddite guyyaan ati gaddite yoomi? Anu guyyaan ittiin gammadee beeku malee jireenya guutuu kan gaddite. Guyyaan ati seeraan ati gaddite guyyaa kana? Yeroo manduu. Yeroo hundumaa Oromoon ajjeefamu gaddinatti dhaga'amu dhugaan siin jedha astoon ta'in duubarraan na waraana. Sun sirriidha keessattuu gaddaa Haacaaluu kanarratti siigalee Haacaaluun du'u isaarratti marti kanneen godhanii Oromoo miliyoona 60tu gaddee hundaa maraafuu siigalee yeroo isaa gaddaa bakka namni yeroo Oromoon seeraan itti gaddee guyyaa Haacaaluu kana irratti ni yaada. So Haacaaluu caasamteen ilmaan Oromoo marti isaa to'ata dhumatan akkanatti yookaan immoo qawwee fuuldura ta'anii qawwee namatti rasaasan siigalee kun waan baay'ee nama gaddisiisudha. Okay, cara sirriitti waan sirriitti baay'ee dhiifama isin jala amartii. Okay, ishee akkuma gaddite mee guyyaan ati gammadde yoo jira? Guyyaan itti gammadde Aboota. Injiru dhugaa waaqa. Taa'e. Soqi laayima soqi. Siigalee ilmi namaa kun erga daratee hagana ga'e. Gammachuullee gadda keessallee baaneerra. Gammachuullee arginee gaddallee argineerra. Ati gammachuun argarree? Ani sirummaa bara jireenya koo keessatti wanta ajaa'ibaa natti ta'e iyyuu kana. Guyyaan itti gammadee jedhu waan tokko kan argadhee waaqsi agarratti jedhee fakkeenyaaf guyyaa itti deettee yookaan guyyaa itti cinqii maandeessa waan ta'eef deebitee immoo cinqii mucaa maal keessa irratti gammachummaa gammaduu qabda guyyaa wayii soqe maalitti miina yaadachiisatu ana guyyuma itti gammade ofii koorii mana taa'ee guyyaa heerumtu faan gammadde siigalee maali siigalee ilmi namaa kun yeroon isaa yeroon itti gammadu fakkeenyaaf parsantii bakkeessaa 80 yeroo dubartiin takka yeroo heerumu baay'ee gammaddi dhiirris akkasumas kun gammachuu gizee takka dhufu waan ta'eef guyyaa san immoo gammaddeera gaddaatiin ni heerumte miina yaadadhame guyyaa sana gammadeera maaliifi guyyaan cidha godhadhee maatiin biran jiru waan ta'eef digsii jedhamutti reeffamu isa fa'aa ofumaan fiigaa ture waan ta'eef guyyaa sana hin gammanne gaafa cidha keenyaa sana mataasaa erga keessummaa sirnaan gaggeeffame booddee akkuma dadhabbii ba'anii tokko malee gammachuu waan tokko yaada dhugaa konsiin jedhe guyyaan itti gammade tokkicha yaade yooma har'a qofaa miti mana kaawwata heerumtuu sammee chaaraa kaawwata sargii keetisan amma yaadadhu bilbila naaf himi amma sin qabu bilbila waan naaf himi san egaa yaadadhu jecha hin jiru dhugaa waan jireenya koo keessaa handi taashee koo keessaa barbaade waan argachuu hin dandeenye. Okay. Ishee gaafiin kee hitaanu hiriyyaan siif maali? Hiriyyaan anaa fi hiriyyaan ta'inna umriidhaan namoota walitti taasisan. Okay, ishee hiriyyaan ati iccitii itti himattee yookaan iccitii kana naaf qaba. Iccitii na jalaa hin baasu jettu hin jiraatu. Hiriyyaan akkasii. Ani siruma hiriyyaa mayyuu yeroo mana kun akkuma keessan wajjin kolfee nannaasa bira darbu malee biyyatti soote nam tokko hiriyyaan qabu. Man waliin jiranti waan tokko callistee akkuma Oromoo tokko waliin haasoftu xiqqoo kadir
filatoo faana shirraddaa isaa kana akkas xiqqoo walitti waanuma sooshaal laayifii haasofnoo ta'e malee ani hiriyyaa mukaan koo jedhee dhaqee mana ishee boqodhee yookaan mana koo dhuftee mana hiriyyaa waliin jennee walitti deemnu biyyattis hin jiru. Asitti immoo akkuma argite kana kanaafatii hiriira irratti wal argine waggaa meeqa dura wal argine walitti deebine akkasuma Itoophiyaattis biyyattis akkasuma jireenya. Kuni baay'ee rakkisaadha. Namni namaaf siigalee namni namaaf maal jetti? Yaa namni namaaf qoricha siigalee namni nama barbaachisaa hiriyyaan tokko nama barbaachisaa yoo itti gaddite gadda hanqeetti maqsanii si barbaachisaa. Maalimaafuu yoo kabaara hiriyyaan bareedaa yaada biroo kan karatti yaadne. Yaa bareeda kanaaf sila sitti meera maatii baay'ee keessatti guddadhee garuu sammuun koo qofaadha naan jedha sitti mu siigalu didee gaasa kana gahaa. Yaa rakkoon qabumee ishee amartii mee wanti ati xumurratti wanti ati ilmaan Oromootiif jechuu barbaadu jira. Wanti ati ilmaan Oromoo wanta kana jettee himachuu barbaaddu yookaan immoo wanti ofirraa baasteetiin nufi hiyyaa hina haasa'uu barbaada waan kana garaa keessaa baasuu barbaada. Wanni ati mijaratti ni yaada. Ani ilmaan Oromoo fi duras ammas amman duutaniin dubbachaa maalidha tokko ta'a dhaggeeffadha. Jarmanoota illee wal argite jarmanoota yeroo argite maatiin waliin quba waliin qaban haala biyya isaanii irratti garuu afaaniin dubbatanii otoo hin ta'in ijaan illee dubbatanii walii galu beekta. Oromoodhaan walii galaati wal dhaggeeffadha. Kana jechuu malee ani bara dheeraa iyyee dubbadhee dadhabeera waan ta'eef nama na dhaga'u gatiin dhabeen awwaalamee taa'eera waan ta'eef nama waan man dubbadhee jira natti dhugaan baay'ee nama cimtuun ture beekta. Ammatti garuu guyyuma guyyaan reeffa ilmaan Oromoo arguun anaanii nan beeka waan gamtaan itti nafqatee deemaa jira. Yaa kuni nama marasi gada wanna kana waan man Oromoodhaan kana godhii kana ta'iyyamee jedhu. Wanna farra baastee ittiin qabdacha. Ammeroo baay'ee nan laala feesbuukii irratti. Oromoo baay'ee Oromoo didii Oromootti muddi jedha feesbuukii biilaanii tola irra taa'eetu. Garuu garaa duubaa ba'ee Oromoo rasaasaa fi waraata irbaata ta'u kana garuu ilaalchi keessan gashine beekta. Kun faana biratti baay'ee ulfaataadha waa'ee kana kaasnee yoo itti fufne taphni keenya kun gara biraatti jijjiira. Okey, Shamarti mee aga nama rabaddee jirtaa waggaa baay'eef aartirraa wanni taatee jirtaa irratti fudhattee jirtaa. Raftiin kun sin kenne? Yaa boqonnaan kun naga'eera jedheen anuu yaade Jaanuwaarii bara 2020 irratti anu chaanaalii mataa koo banadheetanii qophii garagaraan gara Oromootti as ba'a jedhee yaadeen ture haala yeroo tokko tokko tan duubatti harkifadhe beekta malee ani gara Oromootti karaa chaanaalii mataa koo banadheetanii nan dhufa jedheetanii akkuma duriirra sanarraatiin ol qophii garagaraadhaan nan dhufa jedheetanii amma qophii hin kee xumurteerta jecha xumuruu ta'uun ta'in itti yaawaa yaada keessi qabda jechaadha. Yaa yaada akkasii qaba. So argaa akkas taate jechaadha karaa aartii dhamma waan si deebisu dhufeera. Wanta baay'ee. Saniifiyyuu uummata Oromoo marti keessanoo dhagaartanii jechaadha akkuma beekamu. So karaa aartii wantoota baay'ee hojjetteetiin turte jechaadha amma immoo karaa YouTube chaanaalii isiitiin dhufuu yaada qabdi guyyaa isin YouTube chaanaalii isiin banatte irraa jechaadha ani isiniin beeksisaa jechaadha. Guyyaa san hordoftoonni kiyya marti warri 25 hordofaa jechaadha 24 kan hordofu kuni isin hundi keessaniyyuu channel jala warra jirta marti keessanuu jecha marti keessanuu deemaatiniin deemtanii subscribe godhanii jecha maaliif Oromoon kenna yoo Oromoon nummaan ofii kenna waliin guddisin ambi dhufeetiin yookaan immoo keessan channel keessan guddisee yookaan channel Oromoo biraa guddisee kayyaati injiruun si galeera jechaadha. So sawiifoo jechaadha guyyaa isin channel banatteerraa ani dhufeetiin isinitti himaa yookaan immoo viidiyoo tokko wajjin hojjannee isii wajjin waan isinitti mul'isnu ta'a. Kanaafuu kanallee akkuma isin beetaniif isin jedha amarteef immoo wanna afaan turteef wanna tarbiyyaan wajjin gooteen wajjin taphattee na kabajjee karaa YouTube channel keeran na dhufteen wajjin haasofnee akkana kolfinee wal arginee waliin taphachuun waan guddaadha isin jedhe. So saniifuu baay'ee galatoomne isin jedha.
Ani dewa insi kala kita. Ara rakkoon qabu ani garuu si baay'ee si galateeffachuu barbaada baay'ee galatoomii waan biraa immoo wajjin hojjenneetiin nabbii qaba akkuma isin jedha jechaadha kanaafuu jechaadha amartiin dhuftee jirti jechaadha amma akkuma diraamaa deebuurratti akkana taatee hojjetan riisanii jechaadha akkana faana wal jechaadha mee amartii sagantaa kiyya ni hordofte Sirnaan sinoofi. yaa jechaan maali si galee mee akkamii hordofta sagantaa kiyya akkamitti ilaalta wantoota ani Akkamitti ilaala beekta guddaa kiyya sana guddaa koo sana sitti madhee naafassamte moo akkamii moo qarrisi jedheetu dhiiste. Kuni jecha radiidhaan siin jedha. Amma intinaadhaan beekta Tarfaasaa Dambii reediyoo faanaarra hojjeta. Zinaabiin zannabee waqtiin gorrofee hizmii midriyaa xalaqallaqee wanta akkasii jedha. maali si galee namni baay'een na hubachuu deebiin yaada amma garuu wantoota baay'ee wanni biraatu ni jira sirreeffataatu ni jira afaan jechaadha maaliif namni nan gaafanne si galee maaliif akkas gootaa jedheeti yoo na gaafate hin deebisaaf nama tokko tokko deebisaaf ni jira ani wayita haasa'u fakkeenyaaf waan tokko tana gaafatu jechaadha dafee haasaa si galee yookaan immoo takka lama jedhee wal keessa guuree haasa'uu hin danda'u si galee waan akkasitti daddafee haasa'u yoo bakka ishii maalii kanneen jechee alaamaa sheexaanaati baratu niin alaamaa sheexaanaatu dhufee keessa hinaacha. Ani waan qoostu faanatti fakkaata beekta ani hojii irratti jiramti yeroo baay'ee suma akkasiin jedha akka Tarfaasaa Dambii taphaphaa jaamboorra jira. Amaariffatti makaa think before speak jedha Ingiliffaan makaa garuu nama gawwaa ta'etu hojjeta achirratti waan akkasii natti fakkaata kaaraaktarii natti fakkaata. Kaaraaktarii miti malee amma garuu sirreeffataadha Oromoon hundaa beekamu. Rakkoon qabu nuti itti gammannee irra taanaan rakkoon qabu Oromummaa malee nuti boortiin ta'an nuti barbaadna. Oromummaa barbaadna Oromoo hojjechuu kee baay'ee nu barbaadna. Biyya Jarman keessatti immoo ammaatti miidiyaan jiru kan kee qofaadha mana argeetti akkasitti injirti ijoolleen. Yaa muraasa isin baay'ee jechuun makiina. Ani wanni muruu dide si galee abdii muruu dide akka Oromootiif abdii silaatama murani. Si hime garuu abdii muruu dideetiin akkasumatti inshaallah guyyaa takka. Si hime to abdii nama kutachiisa ta'eeti artiin Oromoo sitti mee hospitaalarraa bahee dhaqeen hojjette. Siin jechaan tureeni. Amma bar ofitti as jijjiiree bara gaafii gaafa dhatan gaafii tartaa. Isin gaafa mee adaraa waan tokko ani si gaafa guyyaa mutti gaabbiteettu qabdaatamma. Guyyaa jiruuti etan irratti gaabbe guyyaa kan yoo taate. Abiyyiin jecha abiyyi amma biyya bulchaa rafaan argee guyyaa inni as Frankfurt hin dhufe. Ileel madaraka irra bahee bara madaraka irra bahee jecha yaa madaraka irratti uffata aadaa uffadhee akkasitti jechaadha uummanni iskiriin ilaalaan akkan isa ijaan ilaalaa akkasii shubbisaaf jechaadha guyyaan bakka ani itti gaabbu keessa yoo jiraatu abiyyi jecha akkasii shubbisee jechaadha guyyaan sun ka dhugaa na gaabbise wallaahi ka dhugaa na gaabbise. Alnada azooreetu na laalle akkasii shubbisaaf guyyaa sun baay'ee na gaddisiisa garuu biyyaa gara kiyyaan jechaadha. Marga fi asna deebistee taate. Ani gaafa sisi guyyaan sun naaf normaal ani nageenya yoo dhugaa dubbachuu biyya kana keessa hin jiru. Bagan nageenya jechuudha. Nageenya situun dhageessin dhufu malee. Mee artistoota atoo artistiidha garuu artistoota Oromoo keessaa jechaadha ka sirbantee ka diraamaa hojjetantee ka fiilmii hojjetantee akkasumas jechaadha namni ati dinqisiifattu artistii Oromoo keessaa eenyu? Artistoota Oromoo hundumaa nan dinqisiifadha. Abalu jedhee wal caalsu hin jiru garuu artistoota Oromoo keessaa baay'ee artista Haacaaluu Hundeessaa baay'een dinqisiifadha baay'een jaaladha. Ana miti ijoolleen kollee baay'ee isa jaalatu beekta. Ani hin beeku Oromoo biyya ture. Waa'ee Haacaaluu hundi isaan ijoolleen koo kaasan hin beeku yoo xiqqaate guyyaa keessatti si'a lama si'a sadii maqaan Haacaaluu mana keenyatti kun ka'ee ni nafa ture beekta. Isa baay'een dinqisiifadha baay'een jaalladha. Yaa Haacaaluu siigalee nama Oromoo ta'e kan isa jibbuu hin jibbayba dhagee hin beeku anis of beekarraa Haacaalaa yookaan immoo haga isa beeku tokkorraa Haacaalaa haga isa beekaraa miidiyyaa mara isa beeka. So rabbiin jannata nama jannata isaa haa godhu akkasuma jechaadha mee
dua calu kan enggak sih ini terus mereka why calu kasne want apa calu rata ucur bala me dua isa hana masuk dan wani sih tak lah mai calu hati sih kale yo why isa kasne why isa kes eme nase na bay wan bay na mungkin why calu sih kale garu me dua isa rat majid wani gadi ya kan me why mai isa hana rat majid dunia calu ani sektim yani dua calu qofa mitani gadi du elman oromo du mana gadi si zagaru dua calu ana rajolle ko to gadi bita jolle ko ba ejalatu caan kon dan kafa makansa bonsa ofitina qabe gaf to ko mata ko kaskaqaba maka aka kayu ko tiche ceda bita jolle ko ba idu pat ko ha calu wih, ani wae hacalu dande wan dubat nak fakkat juga. Mani fierona biar biya kana jalade torban to pasna argenin to kata sakara to lagarre biya duma kinya ta umbe ko eta mata to nga sampe biya kana hati ko jadi rati polis. Ya, wambai no gadis wani sasi gale ama nah amarti sigale wana karas gadas fiu barbade sonten cara just wana chalo so arga khas ne wan to ko raha so itini male cara ya wanni nu saguru nden to ko hajratu kan bonni boy chelle har ka wasi gale rabbuman wara janata sahabu da wanni gara wanni hasu ta akto somas mati saat sarabbi sabri hakan uda so karena mani ini sejarah huni kedda man oromo milian jahata mati sanif wallahi wanti sana umarat agami sini coba ada mati wan is more wal business nulle man oromo nam bisa walla njuru nam bisa jib nam ni sajib njuru nam saya harus cari tawanti karena aku gadis sini coba ada mati Ya, asal ada tujuan sana so. Ya wanti sa ya di sebab Radi juga baju ingat ada mana kini boleh ver tamar ke nasina ke nemetu maliki erga calon kupsati te kaya ko kanage wi ba Jesus yo ashamar kufune akamna qabla jirtani jahati tada kopi wa jamar me sadif karana sini dewe malifo chala sina kuma argitan ko wa chalut kasinani rabb shamti o sanifo chala karano man tufu hindende ne wan sinje do fa chala karano man kopi hina samaratu wara turbana wan sinje tokyo khajirato na wota ba ingalate fa turbade chala ummato khromo hunde yu galate fa turbadi sanifo chala asman kopi berarti walid dia bina isi wajinje chala wan baraka wan tin dufna afgaro asamaratu tumura kopi hina sanifo wan da watan hundi kesano ba e galato ma ha isi bicha santen artisti ba itu jarakan katani ranje chala animo kana mara isatu yu chala tokko jaratin gadi basidinin isim mara fi fida chala sanifu waroni youtube ke nafara tatarakum sin jade subscribe like share gochum nufana dabada artist amarti wajinimo ka walid debnuta wan baye ka wajin hasu ne wajin tabanne yu khanimo video gara-gara drama gara-gara wajin hojonuta sanifu chala galatoma ulfada ko bay buya gari halkan gari ismin jada galatoma ulfada chawan ri di magang fi khari di makush skiske boom all set